Guyyumaa wantoota garaagaraa jijjiiruutiin itti fayyadamna. Garuu jijjiirama tokko hin qabu. Ati wanti addaatti dabaltee fayyadamtu maalinni? Nutis maal gochuutii qabna? Furmaanni maali? Inni kabiraan roosmarii gogaamo ji'aasaa fayyadamna. Kamtu fooyyee qaba? Yoo zayituun hin qabaanne zayitii kanuma nyaataa yoo itti daballee fayyadamni yookaan qibaatii kana hojjetamne rakkoo qaba kan jedhuu fi gaaffilee dabalataa dhimma rifeensa kunuunsuu irratti qabdan guutuu viidiyoo har'aa kanarratti aga tokko isinii deebisuuf akkasumallee ofii koo wantootaan qopheeffadhee itti fayyadamuuf ka'ee jiru akkuma asirratti argitan waan qabadhee dhufeen qaba waan ta'eef warri gaaffii kanaa qabdan waan anaaf teessiniifis akka ta'u abdiin qaba. Yoo haalaan akkan jedhetti itti fayyadamtan ta'e obsaane turtii keessan viidiyoo kana waliin godhaa. Bakka jirtanitti nagaan isiniif haa ta'u, nagaallee hin daganne. Warri haaraa taatan sabiskiraayib gochuun maatii chaanala kanaatti dabalama. Viidiyoo laayik sheer gochuun irraanfatina. Gaaffiin nama tokko hedduu keessaniif immoo deebii isin hubachiisuu danda'a. Dogoggora keessan akka sirreeffattan wanta itti fayyadamu warri isinii ta'uu dide immoo carraa kan biraa yookaan opshinii kan biraa qabaachuuti dandeessu. Gara sanatti darbitanii fayyadamuuti dandeessu isiniin ja'a. Kun egaa akkuma asirratti argaa jirtanii viidiyoon gabaabduudhaan isin immoo jarjaraan haasaa jira. Akkuma asirratti argitan qibaatii kana gaafan hojjedhe isinitti himee jira. As keessa waan jiru roosmarii gogaa, zayituunii, akkasuma abasuuda gurraacha, qullubbii adii, qurunfudii fi jinjibila walitti daakuudhaan zayitii wajjin walitti ho'isee qodaa kanatti naqee kaa'ee guyyaa shambulee guyyaa jaaffaasaa har'a keessaa calaluuf deemaa jira. Haaluma argaa jirtan kanaan keessaa calaluuf jechuudha. Qodaan inni keessaa calaluuf qopheeffadhe kunuu kana burcuqqoo otoo akka kana qodaa burcuqqoo ta'ee baay'ee gaariidha. Maaliif paawuriin isaa yookiin humni isaa keessaatii dhumuu danda'a yoo laastikiitti naqame. Yoo argattan qodaa akka kanaatti, yoo arganne immoo waanuma argattanitti fayyadama. Kun egaa akkuma argaa jirtanii ergan wantoota amma isinitti dubbadhe kanaan duras viidiyoo irratti hojjedhee jira waan ta'eef akkamittiin akkan hojjedhe isa kana guyyaa 5 erga tursee booda yeroo dheeraa tursiifachuu dandeessu. Akkuma abbaan mana isaa keessatti amala mana isaa keessatti qabuudhaan immoo guyyaa 5 bulee jaaffaasaa irratti har'a keessaa calalee haala kanaatiin jechuudha. Guyyaa 5 akka kanaatti qadaadee kaa'ee har'a immoo gadi baasee itti fayyadamuudhaaf guyyichis guyyaan itti rifeensa koo miicu ture torbanitti yeroo tokko fayyadama waan kana. Akkasuma torbanittis immoo yeroo tokkodha kana miicu. Egaa qibaatiin kun qibaatii jinjabilaa, roosmarii, qullubbii adii, qurunfudii, abasuuda gurraachaa fi zayituun irraatii hojjetame orgaanikii baay'ee gatiinsaa qaalii buddii kan hin argamnedha. Suuqirraa yeroo binnu jechuudha bitee beeka warri bittanii beektan jirtu. Akkasuma immoo qodaan ishee baay'ee xiqqishoo tokko maaliif buddii waan ta'eef ani immoo isa kana mana keessatti jechuudha kanan hojjetadhu. Haala kanaatiin hojjetachuu dandeessu baay'ee bareeda. Kalariinsa garuu foolii isaa rabbi isinitti hin ergin. Fooliin isaa baay'ee hamaadha. Foolii nyaataa yookaan immoo bassaadha foolii isaa hin dandeenye. Garuu jijjiirama qaba warri jettan illee jirtu. Isa kana gallama hin jaallatanii wanta nama fayyade tokko waan akkasii wayii waa biraan dhibamtu waan ta'eef isa kana danda'udha. Daqiiqaa muraasadha kan nuti ofirra tursinu. Innis immoo daqiiqaa 30 haga sa'aatii tokko yookiin haga daqiiqaa 40 guyyaa rifeensa keessa miiccattan torbanitti yeroo tokko waan akkasitti otoo fayyadamtanii rifeensi kun ciccitaan bobuqqaa hin abbataa hin luqqaa hin guduunfama waanuma kamiif faayidaa guddaatii kan qabu. Ani waan an hojjedhu hundatti milkaa'eera isiniin jedha yeroo baay'ee. Darbee immoo waan itti fayyadamu sinfilla fiitiittiin hojjedha. Sinfilla fiitiittan itti fayyadama. Garuu namoonni tokko gara yaada biraatti illee kan geessan waan baay'eetu jira. Kun egaa akkuma argaatii jirtanii ani isin dirqisiisuu koo miti kanaaf ta'e warri isin barbaachisu warri gaaffii gaafattan gaaffii keessaniif deebii nuuf ta'u jettan immoo seeraan of amansiisuudhaan obsaan akka kanaatti itti fayyadamtanii sirriitti akka inni jijjiirama qabu rifeensa keenya akka inni nuuf kunuunsu bareechuu dheeressu maal godhu ani persentii 100 waan ani itti amanu jechuudha. Kun egaa akkuma argitan erga keessaa calaleetii amma kana kanan itti fayyadamu qodaa kanatti naqee qopheeffadhe. Kanarraaf immoo qadaadeen nan kaawwadha jechuudha. Yeroo biraa fi torbanitti yeroo tokko fayyadama. Zayitii waan ta'eef yoo hojjetamee taa'ee hin badu jechuudha yookaan hin tabalaasha'u. Homaa tokkoyyuu hin ta'u. Kun egaa akkuma argitanii rifeensi koo shaashiitti hidhamee jira. Hojiirraa dhufe yuunifoormii jijjiirradhe malee homaa hin goone. Amma kun qibaatii kan ergan haala kanaan keessaa calaladhee booda rifeensa kootti dibachuuf deemaa jira. Akkuma argitan mudhii diqqodhee hidhadheetii jira. Isinillee akkasuma jechuudha. Egaa yoon jarjaraatii dubbadhee dhiifama naa godha. Xiqqoo waan hambiisii ta'uufi yeroo tokko baay'ee majarjaraatiin dubbadha. Viidiyoo koo gadi buutanii hordofuutii dandeessu. Waa'ee rifeensaas taanaan waanuma kamiyyuu taanaan waan qabatamaa ta'e ofii koo harkatti baachaadha. Garuu kana jechuun
dirqama isiniin jechuu yookaan isin dirqisiisuu koo miti. Ananaaf ta'ee jira. Kananaaf ta'e immoo namoota biraafis akka ta'utti amana. Maaliifi ijoollee baay'ee qaama wal arginu kan walitti dhufnu ni jiru waan ta'eef faabanii nan hojjedhu keessa ijoollee Itoophiyaawii baay'een jiru. Bakka bakkatti wal arginu wayiis hin jira. Bakki sanatti ijoolleen xiqqoo ishee kennu yeroo mana dhufanillee bakka ni qibaatii waan rifeensa kootti hojjetadhu barbaadaniitu irraatii hatanii baduu jechuudha. Akkati hojjettayyuu nuuf hin ta'u manatti hojjennu kan jedhanillee jiru. Innaa isaan baay'ee jaallatanii jijjiiramatti arganiiru. Asirrattis faamilii koo warri sirriitti na hordoftan na wajjin chaalenjii gochaa turtan baay'ee akka itti gammaddan. Akkasuma immoo isinis immoo waan argitan qibaatiin ani itti fayyadamu hojjetattanii warri itti gammaddan piliis koomentii sirriitti bal'isaa barreessaa warra kaaniif akka ifa ta'utti. Isiniin jechuutii barbaadan adeeggaara. Kunoo akkuma argitanii kunoo kana fakkaata. Baay'ee rifeensi goggogaadha. Hin jajjabaata garuu ani istishaariidhaan xiqqoo isa. Baala istiraatu hin taane istishaariin kan filuu fi kan lallaaffisu ni jira. Isa kana qimammoonni baay'een keessaan ni beektu. Kanaan dura isinitti agarsiisee ture viidiyoo koo sirriitti yoo hordoftan ta'e argachuu dandeessu. Kunoo akkuma argitanii bakka ittiin kaameraa waraabu haayilaayitiitu jira jechuudha. Laayitii yookaan ibsaan baay'ee ifa. Kunoo haala kanaatiin kana fakkaataa amma kanaachi dibachuuf qophaa'aa jira jechuudha. Viidiyoo simmoo isinii gabaabsa. Agammaatti na wajjin jirtu sheerii gochaa laayikii gochaatuma. Mee kun akkami jettanii hiriyoota keessanii sheerii gootanii wal gaafachaa wal hubachiisaa jirtu jedheetumaan abdii qabamee isinitti maal fakkaata? Kan tokkoof hin galle tokkoof galuu danda'a. Kun akkas sun akkas isiniin jechuu dandeessi hiriyoonni keessan kan biraanillee waan ta'eef sheerii godhaa. Yommuu sheerii aga deemnutti hin fagaatettan laayikii gochuun sheerii gochuudha baay'ee wayi. Asumarraan kan nu hubachiisu jechuudha. Laayikiin keessan namni tokko laayikii godhee gara nama 2-3tti darba viidiyoon puush ta'a yookaan immoo sheerii ta'aa deema waan ta'eef jechuudha. Kanaafuu laayikii tuqaa isin rakkoon qabu. Isa booda haala kanaan walirraatii hihiraa jechuudha. Rifeensa dheeraas qabaadhu, gabaabaas qabaadhu, haphiis waanuma kamiyyuu haa ta'u waanuma qabdu irratti haala qabdanii seera qabeessaanidha kan isin fayyadamuutii qabdanii jechuudha. Otoo waan barbaade ta'e itti diftanii seeraan itti fayyadamtan chaalenjiin gootan obsan qabaattan taanaan faayidaa tokko hin qabu. Zeeroon isin galcha. Anammoo hin filu harkaan hin fila malee filaatiin hin filu rakkas gogogu. Akka kaameraa irratti argamu miti wanti hundumtuu kaameraa duubatti waan biraadha. Akka kaameraa irratti bareedu miti baay'ee gogaa keessaa yaa'aa jira jechuudha. Ani immoo akka inni keessaa yaa'anii fi harkaan akka kanatti masaajii gochaa qibaatii sana itti dibaatii harkaan filaa jira akka lallaafuuf yeroo miicollee akka keessaa yaa'anitti. Rifeensi koo adda gubbaarraan dhumee fuulduraan dhumee jira. Duubni isaa dhumee qixa lamaan hin jiru. Fuuldurri dheeraa duubni gabaabaa wal caalaa waliin qixxaatu warri jettan akka addaatti rifeensa kan wal qixxeessuu irraa kukkutuudha. Kan kanarraa fi dibata itti fayyadamtu kamuu wanta rifeensi kee jaallatu erga adda baafattee bartee booda yeroo hundumaa umurii kee guutuu sanattidha kanatti fayyadamuu qabdu. Sababni isaa rifeensi faashinii hin hordofuu hin barbaadu jechuudha. Yeroo sana isin jalaa bada waanuma argitanitti hin fayyadamina. Takka waan isinii ta'e argattan taanaan isumattidha kan isin zootirii yookaan takataata yeroo hundumaa fayyadamuutii qabdanii. Akkasii isiniin jedhaa shaambollee kan isiniif takka argatan taanaan isuma gosuma isaati kan isin deebistanii bitattanii itti fayyadamuu qabdan. Kana ofii koo waan godhu yookaan amala rifeensi koo qabu ergan beekee booda dibatallee gosuma tokkoon fayyadama. Yoon fixellee suman deebisee bitaa. Shaamboonillee akkasii kondiishinarii akkasii wanti hin fayyadamu guutuun isaa jechuudha. Garuu akka addaatti wanta isinitti himu qibaatiin ammoo hojjedhee itti fayyadamaa jiru kun jinjibila jedhaa, roosmerii jedhaa, basuuda gurraacha, qurunfuudii. Isaan kun wanta addaati anaaf jechuudha. Rifeensa koo fi jijjiirama inni kenni kana hidhee isinitti himuu hin danda'u. Irraa kutee ji'atti bakka irraa kutee natti mul'isaan jiru jechuudha. Maala gadheen beeku baay'ee tokko saffisan rifeensa koo miidhagsaatee jira. Isin immoo carraan kun akkasiin qaqqabu isinis kana godhachuu dandeessu kan jedhuun viidiyoo kana isiniif sheeraa jira. Warri mana keessatti haalli nu mijatu madaamonni keenya kana fiduu hin danda'an hin beekana jettan qibaatii kana bitachuu dandeessu. Qibaatii abasuuda gurraacha, jinjibila, qullubbii adiirraa hojjetan baay'een isaa irra kana isinitti agarsiisee ture waan ta'eef warra haaraa taatan viidiyoo gadi buutanii hordoftanii baay'ee tokkos hin fayyada. Faayidaa irraatii argattu ittis gammaddu jijjiirama irraa argattu dheetiin itti amana. Ana ofii koo sirriitti itti amana. Baay'ee suusinatti ta'ee jira kun akkuma argitanii. Viidiyoon gara xumuraatti jira haala kanaatiin fayyadamuu dandeessuuf rifeensa keessanii abdii wiigii yookaan maanirraa kaasuudhaan sana abdattanii yoo badisi buqqeensa fayyaa fannaaf haa ta'u warri jirtan jirtu garuu kan ofii kan namaaf
qixxaatu hin jiru qixxeen qabu waan ofii waanuma kamiyyuu ta'e amma haala kanaatiin gamaanis gamasiinis xumurii akkasitti walitti twistii godhalitti marii kaayera daqiiqaa 30-40 akka sa'aatii tokkotti erga tursee nan miicee jechuudha irraatii miicee qibaatiin haga ammaatti itti dibaa ture san irraa miicee erga miicee immoo kunoo fooxaatti maree baay'ee keessa ooleetiin dhufe jechuudha amma googee jira deebi'ee immoo waan ajaa'ibaati. Kunoo erga miicamee immoo kana fakkaataa yeroo miicus yeroo miicinis rifeensi kee waluma fakkaataa kamtu garaagarummaa qaba jechuuti dandeessa. Akkuma isin gootan sana gochuu hin dandeessu isinillee jechuudha. Sana gochuuti hin dandeessu. Kunoo akkuma asirratti argitanii amma erga miicee haala kana fakkaataa baay'ee tokko namatti tola. Feelingii gammachuu as keessa jiru kana isinitti himuu hin danda'u. Ani rifeensa kunuunsuu qibaatii rifeensa hojjechuu rifeensa akka addaatti qabachuu baay'een jaalladha. Kan namaallee akkasuma viidiyoo kanaan olitti isinitti dheeressuu nan kuta. Viidiyoo kana jaallattan like share gochuun akka deebi'ee dhufu kanarratti deddeebi'ee akka isiniin hojjedhu bakka isiniin galle akka isin hubachiisuu barbaaddan laayikiitiin naa mirkaneessaa yaada keessanii isiniin jedha. Otoon aariin otoo mufatiin warri soba dheettan namni isin dirqisiisan jiru. Deemtanii waan barbaadanitti fayyadamuu dandeessu narraas bitattanii ittiin kassarre waan ta'eef akkasitti yaada akkasii qabaachuun hin shawwadaminaa isiniin jedha. Warri maatiin ta'an immoo sabiskiraayib gochuun maatii kootti dabalama. Kunoo gammaalee kana fakkaata qibaatiin dibadhuun qaba ture garuu viidiyoo isinitti dheeressu. Kanaan dura isinitti agarsiisee ture fuuldurattis deebi'een dhufa waan ta'eef kana fakkaata gaaffii keessaniif deebii roosmerii kookaas ji'aas yoo ta'e rakkina tokko hin qabu waan hojjettanitti milkaa baay'ee.